Gaafii duraan gaafachaa turtan hundi keessanii har'a deebisaa argatee jira. Wal Jamaala san jedhama. Darasaa Sheekaati Shaama Watar waggaa 8 bira ture. Akkuma kana Shaama Dabro Harargee Lixaadhaa waggaa 4 bira ture. Akkuma kana Shaama Siraaj Koloo baasanii. Egaa amma kun sagantaa isa lammaffaadha. Ani qobatuun yookaan immoo biyya keenya kana sakkaan dhufuun kun amma waggaa lammaffaadha. Deemannee jira jechuudha Halima. Warroottan online irraatis warri lafaatis warri gaafii adda addaa godhaa jirtanu ammaan booda gaafii akka nurraa dhaabdan jechuuf heena. Guyyaa sargii qofa eeggadha. Sargii yoomiidha. Sargii yoomii kanaas nutti hin baay'isinaadha. Nama gurguddaa waliin jirra. Watar biraa kan dhufan isaaniidha. Ammoo isaan biraa kan Halimni qubataru yeroo hedduudhaaf magaalaa Sombootiif illee isaanuma biraa argame. Kottaa gamtoomne tidin hordofna. Rabbi jaalane Rabbi jibbina xiqqaa fi guddaa gaarii simannaa wallaala keenyaas ni barsiifanna kan dogongorees ni yaadachiifna haala gaariidhaan wal gorfanna islaama tahuuf alhamdulillahi wagayyuu jenna hajiisa qur'aana madaalamna nuti muslimni kasii beekamna haala keenya maalirraa dagamna kottaa jaalalaani dhugoomsina jannatul firdawsi hawwina nuhaa milkeessuu rabbi rahmaani. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya warri foddaa silkiitii fi tiiviitiin nu daawwatan hundi keessanuu guyyaa har'aa keessan isiniin jechaadha. Guyyaa har'aadha akkuma agartan mana Halima keenya Sheek Awwal Jamaal magaalaa Sakkaa keessatti argamna. Inshaallahu ta'ala gaafii duraan gaafachaa turtan hundi keessanii har'a deebisaa argatee jira. Halimni nuti qubsiifachuudha deemnu kunoo isaan biraayyee kan isaan nuu kennan as kottaa isin. Kunoo isaan biraa kan fudhachaa jirrudha. Sheek Awwal biraayyee Sheekni isin watar biraa dhuftanii Shee Watarii biraan dhufe. Watar biraa kan dhufan isaaniidha. Ammoo isaan biraa kan Halimni qubataru yeroo hedduudhaaf magaalaa Sombootiif illee isaanuma biraa argame. Magaalaa Figeenya osoo hin taane aanaa Sakkaati Shabee fi Somboo waluma biraa kunoo isaan biraayyee isinuma biraa kan fudhatamaa jiru ta'uu ibsaa yeroo tokko ana bira dhaabbattanii yoo kennitaniif akka ijoollee dabra gaatoo barbaadeeti. Egaa bismillah alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyi baata amma baat egaa ana Awwal Jamaala san jedhama. Darasaa Sheekaati Shaama Watar waggaa 8 bira ture. Akkuma kana Shaama Dabro Harargee Lixaadhaa waggaa 4 bira ture. Akkuma kana Shaama Siraaj Koloo baasanii. Egaa amma kun sagantaa isa lammaffaadha. Ani qobatuun yookaan immoo biyya keenya kana sakkaan dhufuun kun amma waggaa lammaffaadha. Waggaa lammaffaa keessa barreen gaddaa gara maannaa kana Sheek Muhammad ka jedhamu gaddaa amma gara baatii takkaa wayii ga'ee jira qubsiifnee jirra. Amma sagantaa lammaffaadhaani Sheek Nuuraddiin ka jedhamu isaan qubsiisuudhaa fi magaalaa Sombootti karoora guddaa qabna. Kanaaf wani nu jennu warra nama nu dhaga'u kana waan kana irratti bareechitanii nu gargaaruu qabdanii kaayyoon majlisa keenya manni barumsa keenya maqaan isaa ka jedhamu Rawdatul Ilmii jedhanii kaayyoon isaa maali yoo ka jedhamu gazwatu mahawil ummiyya duula wallaalummaa balleesse jedhee qabatee ba'e. Duulli wallaalummaa balleessu kun waa 4 of jalatti hammatee ba'a. Tokkoffaan akka shirkiin biyya keessaa badu, lammaffaan akka kufriin badu, sadaffaan akka bid'aan badu, afraffaan aadaan sayyaa akka badu. Kanaaf majlisni keenya afran kanarratti xiyyeeffatee waan deemeef kanaaf wani nu Somboo nama kaa'uu barbaanneef akka kaayyoo keenya waan amma lola duula yookaan wallaalummaa balleessu kan akka bakka nurraa bu'ee barsiisuufiyyi sagantaa kana qabannee jirra. Kanaaf egaa dubbiin akkuma argitan kana har'a dhufanii haasa'annan har'a egaa nikaa hidhannaan qanii birooti. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Okay, mashallah jazakumullahu khair. Qaadhimannee jira jechuudha Halima. Warroottan online irraatis warri lafaatis warri gaafii adda addaa godhaa jirtanu ammaan booda gaafii akka nurraa dhaabdan jechuuf heena. Guyyaa sargii qofa eeggadha. Sargii yoomiidha. Sargii yoomii kanaas nutti hin baay'isinaadha. Nama gurguddaa waliin jirra. Duraan haasawaa ijoollee ture. Amma guddatee nama gurguddaa bira ga'ee jira isiniin jenna. Sheekan gurguddaadhaan nu waliin jira. Waan isaan gannu kennan ammas yeroo biraa waraabbii akka addaatti isinii deebina. Wa ilaa liqaa'inaa akhar. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jedha isinoo.
Egaa anis waan biroollee hin jedhu egaa ulamaa qubsiisuun kun akka fakkeenyaaf maal keessa oolaa yeroo jedhani amantiin Aadam irraa kaasee kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam achiin bahutti waa afur immoo tiisuudhaan beeka waa sajjaa jaan sana keessa tokkoffaan hifzaddiin jedhani lammaffaan hifzan nafsiidha waa'in qubsa'uu ulamaa akkitti beekamuu qabu waahii hifzaddiiniin keessatti waan eegamu sadarkaa olaanaa daruuraata sittaa jara jaansan irraa sadarkaan tokkoffaan hifzii diiniiti. Hifzii diinii keessaa immoo wanni ulamaa qubsiisuun sadarkaa olaanurra waan jiruuf kanaaf akkuma jedhamu kana itti jabaadha gaafii baga gaafattanii deebisaan keessanii deebi'amuu jira. Kanaaf jabaadha waan nu gaafattanii galatoomaa isiniin jenna sargiisi inshaallah yoo rabbi fedhee jedhe isin dhageessifna kiyyaan ganuma. Majlisni keessa yoom cufama? Majlisni keenya qanii mana barumsa keenyaadha torbanii har'aa cufama. torban irraa inshaallah akka sagantaa keenya sagantaa majlisa keenya sagantaa birootiin adda maaliif jennaan kaayyoon isaa inni tokkoffaadha darasaan yeroo biyya keenya keessa dhufu seera lama qaba lamaan sana keessa tokkoffaan ofii baratuu dhufa lammaffaan immoo nama barsiisuudhaaf illee dhufa qariyaa nama naannoo jiru kanaaf nuti har'a torbanadhaa yoo rabbi fedhe jedhe gabaasa waan darasootiin barana barsiisaa baan warra quraana warra kitaabaa bu'aa jarree bu'aa biyyaa buusanu waggaa waggaadhaan waan biyyaa gabaafnuuf inshaallah torbanarraa yoo isinii mijjatee jedhes dhaturuftanii gabaasanuu gabaafnu akkas fakkeenyaaf achirraa fudhatee warri somboo siichi of duratti gabaasa akkasii biyyaa dhiyeessu kanaaf inshaallah yoo rabbi fedhe jedhe qaniin du'aayii keenya torbanarraati nu hordofuu dandeessan isiniin jedha waan nummoo hojjannee waggaa kana keessa nama argisiisuu odoon ta'in rabbiin nuyyuu ni arga akka namni karoora irraa fudhatuuf barreen gaddaa akkuma jedhamaa dura walii isinii ibse sana nama quraana fixee nama 139 quraana fixee sababa darasaa kanaan waggaa tokko keessa namni kitaabaa waan akka buluugaa riyaada tajriidii laallatee kuzii waajibaatii waa'ee aqiidaa kutuba fiqii kana laallatee nama gara nama 100 kanu sakattaanee irra geenye fudhanne hanganuma ka iddootti hafe malee baran ammoo inshaallah yoo rabbi fedhe akka yaada keenyatti namumti quraana fixe bichaan gara 200 ol ta'uun oolu kanaaf sagantaa keenya yoo rabbi fedhe isa torbanarraatti nu daawwattan isiniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amma gara galaayyaa hojirraa hundi keessa nun eegaa jiradha. Dageti biargasi innovasi jalan berkabulin operasi Allah jualis nuf milkesi soma milkesani koda chodam dubne gamma choisani markadul jami'an edurra barani kunarra barani badhatani qur'ana badisaf namusadisani margadul jami'a kesaltani sabila sabatan kesadargamni wandu